Gaafii qaba. Ayyee. Dubartii ortodoksii hordoftu takka odoo shaadaa hin qabatin fuudhuu ni danda'amu musliima? Dubartii amantii ortodoksii hordoftu odoo isin shaadaan qabatin gurbaan muslimaa fuudhuu danda'a. Akkasii gaafinte? Akkasee. Quraanni fuudhaa jee dhaggeeffadhu. Quraanni fuudhaa jee jira. Dhaggeessaami quraanni fuudhaa jee jira. Walaakin yeroon gartee ulamaa'ii garii waan jaan yeroon gartee quraanni itti fuudhaa jee. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala quraana keessatti waan jee وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامهم هل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب محصنات دبرتي فريندين بينه تبدين دلينه تزنان قونه تعالوا الكتاب فرودا دي سنيدة أنا كيف جرتامي فرودا دي سنيدة قروا علماء لقدان ومنهم شيخ محمد ناصر الدين الباني فان رحمه الله وانجي يرون قرتي ربي سبحانه وتعالى دبرتي آل الكتاب يهودا بنصارى فودا جيسن يرو إسلام مان هم نقبض يرو إسلام مان مرقا قبض يرو إسلام مان هم نقبض أمان تنمو يرو أمان تنات دبرتي قرتي أرثوذكسي كاثوليكي إتا يهودا تاتو ورامن تساني أردفو فودون إمبرباچ سوجان مالف يرو أمان تنات قرتي إسلام نسوان ددباتيف جارسي أمانين فودا جو خنوس دين الراو موان بينيف ilmaan fuutee gartee kamalee goote jaarsummaa uni alaaqtee tanaafuu hin danda'amu jaanii didanii fuudhuu dhabuu tura caala dhufti. Garuu kitaabni fuudhaa jedhama ture. Kitaabni fuudhaa jedha. Kun fuudhaa jedha. Kitaabni fuudhaa yoo jees dubartii muslimaatu warri fuudhee akkatti bulchu wallaalee ta kiristaanaa fuudhuu dhiisi. Sigalu jiraami? Nagalaa jira. Akkas karaa gabaabaa. Tanaafuu islaamni ammaan tanaatti yeroo humnaan qabu islaamni bikkayyuutti gartee dimokiraasii jaanii islaamummaa dadhabsiisan islaamummaa dadhabsiisanii jiran namni ummanni muslimni irra guddaan diin hin qabu amantii isaanii hin beekan amma biyya gartee namni keenya Oromoo dhiirri keenya Oromoo ta gartee biyya faranjiitti dubra faranjii fuudha jufti Jarmanii fi Ameerikaa Awurooppaa Awustiraaliyaa Kanaadaa warri fuudha jufti faranjiitti yoo isin diin barattee isumaa dhiiftee deemti ati amantii tam hordofteetteeni mumma keenya kana kan salaanne ka amantii hordofne waa takka amma gartee yeroo ammaan tanaatti zaman amma gartee baatii takkaa fi lama dura dhiirti Oromoodhaa Jarman keessatti dubra Jarman hedduu fuudhuu jiran akkamitti akka bulchan kunoo gartee qulluma tana gartee akkanatti fuudhuu jiran mumma keenya gartee inni nuun salaatu akkasii fuudhuu jira tanaafuu alaaqa guddaa amma tanuma rabbi sodaattu ta salaattu fuudhuu qaba namni karaa gabaabaa ukhtii. Tole sheeka kitaabni yeroo fuudhaa jedhu san shaadaa qabsiisa fuudhaa jedhemu akkanumatti fuudhaa jedhe. Shaadaa qabsiisaan jenne akkama fuudhaa jedhe akkama fuudhaa jedhe ta gartee ta akka mireeta ortodoksii ta amantii ortodoksii ta sirri baayibila gartee amantii sii hordoftu san fuudhaadha amma duuba wanni beektaa shari'aan islaamaa arrijaalu qawwaamuun ala nisaa kamanaan deemu kadiiniin gartee kontirool godhu mana gartee shari'aan bulchu eenyu jaarsaa kontirool godha jaarsaatu gartee deemaan zaman ammaan tana ammoo dubartiitu dhiiraan deema warri biyya faranjiitti gartee dubra faranjii fuudha jufti faaxee faranjiitu isaan kontirool godhaa jechuudha akkas. Tole foon kiristaanaa odoo foon musliimaa jiru nyaadhaa sunu akkamiin isaan odoma foon musliimaa jiru nyaadhaa jedhe moo bakkitee abdanitti nyaadhaa jedhe. Lakki foon kiristaanaa ka gartee warra Yahudaa fi Nasaaraa warra gartee amantii kiristaanaa sirriitti hordofu waxa isaan qalan ni nyaata warra immoo fakkeenya foon hoteela gartee nama kiristaanaa hoteela gartee mana hoteelu kun gartee mana Amaaraati kiristaanaa jettee seentee nyaachuun hin ta'u maaliif nama qalen beektu namni muslimaa kan salaannee yoo re'ee qalee foon isaa nyaatu ka kiristaanaatis ka gartee ani amantii kana jee Amaara jee yoo inni qalee hin nyaatu yoo qeensii warra gurguddaa gartee kitaaba hordofoo taate qofa nyaata amma si galtee. Nagalte garuu la odoo foon musliimaa jirullee nyaachuun ni danda'amaa miti yeroo ortodoksiin ni danda'ama.